faltering Ethiopia weakens Kenya. And therefore it's important for us to get involved. And that's why when I took over, I asked President Kenyatta, my predecessor. With at Flobangu Yadamija Barikum Lama Tidamilama, Oromia Media Network Studio Tentagaf Africa, Rodu Tentagal Khanati, was the Chanejera, Angafot Sani Reza, Lolik in Dawan, Anale, Budin Horo Gudru, Lagati, Wallagaba, Garish Orchestra, Fan, Amaratin, Umatoromo, Rabbanam Jabati, Fufu, President Kenya, William Samoy Ruto, Warani Topia. Hejir kharana gati falinar gattananga Afrika kagawdan daqasu sirni gaggeessa qondaal police umnada Oromia khalul waram bilisum Oromo ratti jeefam godin baale baar raawwatamu gaazexeessaan OBN dame godin Arsii nageesso galchuu eegidhame guyyoota lakkoofsiisuuf jilli imal irreecha yookaan irreech karavaanaa jedham dilbat khaleessa Nairobi irra ka'uun Finfinnee fuuldeeffachuuf azan deemna. شماده وتوتورميا ميديا نيتورك ودو خراف كم نسنتمنا ودو سنتمون كنسي ولين ترمو انيون انغدات ayaan guba kutaalee biyyattii garagaraatti kabajama jiram ayaan guba waggaan akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 16 fi 17 kan kabajamudha ayaan kun kutaalee biyyattii garagaraatti bifa ho'aa ta'een kabajamaa jiraachuutu himama ayaan guba kun hamba addunyaa ta'uun UNESCOtti galmaa'ee jiraachuunis ni beekama. Gamabiroon jilli imala irreechaa karavaan dilbata kaleessaa Nairobi irraa ka'ee jira. Jilli kun hawaasa Oromoo Keenyaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufan kan of keessaa qabu wayitaa ta'u irreecha Finfinnee fi hora harsadii kabajuudhaaf gara Finfinneetti kan imalaa jiru. Jilli Nairobi irraa ka'e kaleessaa magaalota Keenyaa Oromoon hedduminaan keessa jiraatan kan akka Isiyooloo, Marsaabeetii fi Moyyaalee keessaa qaxxaamuruun jimaata fulbaana Duma barakuma lama fi 22 Finfinnee gahaa jedhamee eegama. Imala guyyoota lamaan dura kanaan Marsaabeetii fi Isiyooloo kan gura jilli kun galgala Moyyaalee buluuf akka jiru qindeessitoonni imala kanaa OMN itti himanii jiru. Kaayyoon jila kanaa ayyaana irreechaa lammiileen Keenyaa fi Oromiyaan ala jiran akka baran hariiroo bolummaa Oromoo Keenyaa keessaa fi Oromiyaa keessa jiru cimsuu darbees immoo hariiroo uummattoota biyyoota lamaanii cimsuudha jedhan qindeessitoonni irreechaa karavaan. Jila kanarratti artistoonni Keenyaa kan saboota garaagaraa maanguddoonni namoonni bebbeekamoo fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaataa jiru. Jilli akkanaa bifa isaatiin kan jalqabaatis jedhameera. Lolli qindaawwan aanaalee godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti garee shoror keessaa faannoo Amaaraa fi qaamolee garee kana tumsaniin uummata irratti baname ammas cufee guyyaa guyyaan lubbuun namaa darbaa jiraachuun himame. Aanaa Amruu gandoota garaagaraatti tibbana haleellaa irra deddeebiin raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbeeraa kan jedhan jiraattonni qabeenyi guddaan duraa saamamuu OMN'tti himanii jiru. Haleellaa raawwatamu kana keessatti qaamni mootummaa ifatti qooda fudhataa jira. Lolli banames lola qindaawaa kaayyoo siyaasaa saamichaa fi babal'ifannaa lafaa of duubaa qabudha jedhu. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiranitti rakkoon waggaa tokko oliif uummanni ittiin dararamaa ture hanga har'aatti fala dhabee guyyaa guyyaan taateen suukanneessaan garaagaraa hawaasa mudataa jira. Ajjeechaan jimlaa garee shoror keessaa maqaa faannoo jedhu moggaafatee naannicha keessa socho'uun uummata nagaan qe'eessaa jiraatu irratti raawwatamu cufee guyyaa guyyaan dhumaatii lammiilee dhagahuun waan baratame ta'eera. Buqqaatiin uummataa saamichi qabeenya hawaasaa
qe'ee fi qabeenya uummataa mancaasuu fi barbadeessuun taatee guyyuu aanaalee Amuruu, Kiiramuu, Jaardagaa Jaartee fi aanaalee ollaa naannichaa birootii dhagahamuudha. Guyyoota muraasaan dura haleellaa gareen kun aanaa Jaardagaa Jaarteetti raawwateen lubbuun namoota hedduu darbuu gabaafnee turre. Humni aanaa Jaardagaa Jaarteetti haleellaa raawwachuun lubbuu lammiilee hedduu balleesse kun gara aanaa Amuruutti cehee magaalaa Oburraa dabalatee gandoota aanichaa garaagaraatti haleellaa banuu himu jiraattonni. Sana hordofee guyyaa dheengadda gaafa jimaataa humni sun magaala Oburraa keessa qubatee magaala Oburraa humni faannoo jedhamu kana kan qubsiise immoo bulchaa aanaa Amuruu nama maqaan isaa Fantaa'uun Taayyee jedhamutu mana barumsa teeknikaa keessatti walitti qabee gorsa garaagaraa kennee meeshaalee kennee gaggeessee jarri kun yoo achi ba'anii magaala Oburraallee akka saamanii kallattiidhaan jarri sun dhufanii erga magaala saamanii ba'aniiti ganda Goobuu Sirbaatti kan isaan lola bananii ganda Goobuu Sirbaatti lola bananii namoota hedduutu ammaatti qaamaan arginetti guyyaa kaleessa ganamaan qabee sa'a 12 qabaniiti kan isaan lola bananii aga ammaatti namni nu argine nama 9 du'uusaa ijaan argineerraa namoonni kaan immoo madoo nama 2 ijaan argineerraa kana malees uummati eenyutu akka hafee eenyutu akka jiru ammaattuu rakkisaa waan ta'eef barbaadaadhuma jirra guyyaa har'aa kanallee. Kana malees horiin hawaasichaa hanga 600 gahan saamamuu manneen barnootaa manneen amantaa akkasumas qabeenya namoota dhuunfaa gubamuu himan. Horii gara 600-700 kan isaan uffatanii deemanii manni barumsaallee kan Goobuu Sirbaa sun manni barumsaa gubateera. Waldaa waaqeffannaa kan Protestaantii illee gubateera. Ganda Hirreessaa keessa akkasuma waldaa waaqeffannaa gubateera. Manneen baaburaa garaagaraa gubateera. Gandoota aanichaa biroottis haala wal fakkaatutu mul'ataa kan jedhan jiraataan aanichaa kan biraan ganda Haroo Guddinaa bakka ilaalcha fardaa jedhamutti haleellaa wal fakkaatu raawwatamee lubbuun namootaa darbuu mirkaneessaniiru. Haalli naannichatti mul'atu yeroodhaa gara yerootti hammaatee akkaan yaaddessaa ta'e dhufeera jedhan. Guyyaa gaddaa jechuudha namoonni akka carraa ijoolleen 2 miidhamanii isaaniin illee reeffa isaanii odoo waalaa jiranidha kan finxaaleeyyiin kun lafa awwaalcha ganda Haroo Guddinaa keessa bakka ilaalcha fardaa jedhamutti qeerroo Baayisaa Olaanii kan jedhamuu fi obbo Tuggaa Tolaa kan jedhamu awwaalcha deemsanii achitti immoo duduuba kan uummata riphee mana gubuu jalqabde jechuudha kaleessa. Haleellaawwan raawwatamaniin wal qabatee harkifatti mul'atu kan garee milishaa faannoo Amaaraa ta'us gochichi bifa qindaa'een kan raawwatamudha. Harka mootummaatu duuba jiraa jedhu jiraattonni aanaa Amuruu OMN'f yaada kennan kunneen gochichi karooraa fi tumsa mootummaan kan raawwatamu ta'uu haleellaan tibbanaayyuu ifatti kan mul'isudha jedhan. Haleellaan raawwatamu saamichaa fi babal'ifannaa lafaan cinatti kaayyoo siyaasaa ifatti mul'atu of duubaa qabaachuu eeruun komii jabaa bulchiinsa aanichaa irratti qaban ibsaniiru. Ani lolli aanaa Amuruutti lolli Jaardagaa Jaarteetti lolli eeriyaa sanatti lolli nutti baname kun lola callisfamee miti lola kallattii isaa eeggatee lola itti yaadamee lola siyaasaatiin jedha lola siyaasaa qofa miti lola daangaa babal'ifannaati lolli kun kan inni ka'e lola isa kallattiidhaan namni uummanni walitti bu'u miti uummanni waan ta'e irratti walitti bu'u lolli kun lola qindaa'ee banamedha neetworkiin hin jiru ibsaan hin jiru wanti tokko hin jiru daa'immantu dhumaa jira daa'imman baqachuu hin dandeenyetu humna kanaan dhumaa jira jaarsolii baqachuu hin dandeenyetu humna kanaan dhumaa jira seenaa keessattuu lolli akka kanaa kan yeroo dura bara duriirra bara sirna mootii sanarraa kan adda hin taanetu nurratti adeemsifamaa jira Oromoon hunduu qubanuu qabaatu jedhani. Bulchiinsi aanichaa garee shoror keessaa milishaa Amaaraa waliin ta'uun uummata aanichaa haleellaaf saaxileeraa jedhamuun komatamu gama isaatiin komii hawaasarraa dhagahamu kanaaf deebii kennuuf hayyamamaa miti. Bulchaan aanichaa garee kana waliin hidhata qabaachuun isaanii himamu obbo Fantaa'uun Taayyee kana dura miidiyaa OMN jedhamu hin beeku jechuun komii hawaasarraa dhihaatuuf deebii kennuuf hayyamamaa ta'uu dhabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun sirni gaggeessaa qondaala poolisii humnaa addaa Oromiyaa kan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti godhame irratti ajjeefame iddoo dhaloota isaa Baalee Bahaatti raawwatamu waajjirri koominikeeshinii godinichaa beeksise. Komaander Ziyaad Ahmed qondaala olaanaa poolisii Oromiyaa keessaa tokko yommuu ta'u lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godhameen ajjeefamuusaa bulchaan bulchiinsa godina Baalee Bahaa obbo Isheetuu Baqqalaa mirkaneessanii jiru.
mootummaan yeroo hedduu irra deddeebiin ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessaa jedhee dhaadataa turuun waan yaadatamudha. WBO'n gama isaatiin yeroo gara yerootti cimaa deemuun humnoota mootummaa irratti injifannoowwan gurguddaa argataa akka jiru beeksisee jira. Guyyoo Waariyoo guutuu oduu kanaa isinitti hima. Ajaja poolisii humna addaa Oromiyaa Kata sirni awwaalchi Komaander Ziyaad gaggeeffamee jedhan. Komaander Ziyaad hooggantoota olaanoo poolisii Oromiyaa keessa tokko ta'u lol waraan bilisummaa Oromoo waliin shawa baana booseet keessa godhamirratti jeefam jedhe. Waadaaf dhaaduu mootummaan Shimallis Abdiisaa waraan bilisummaa Oromoo kan bultii muraasa keessa balleessuuf deddeebiin uummataaf seenan malee waan milkooftin fakkaatu. Waraanni kaab Itoophiyaa TPLF waliin godhamaa ture yeroo muraasaaf addaan citu mootummaan duul WBO yeroo dhumaatiif barbadeessu jedhuun kutaalee Oromiyaa akka keessatti uummata nagaa darate warshakki jedhuun cuf jumlaan obbaasu sagabaasaa ture. Paartilee morkattootaatiif qaamolee walaba waraanni Oromiyaa keessa godhamuu jiru kun dhaabbate dubbiin karaa nagaatiin akka fala argattuuf deddeebiin gaafachaa turanis mootummaa waraan kan humnaan cabsu malee jechuun waaccife dadhaban. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Kata Aabbi Shimallis Abdiisaa deddeebiin garee tan balleessu caffeetti qondaaltoti mootummaa kanneen akka jeneraal Abbabee Garasuufaan gareen tun soda nageennan taatu hanga bultii muraasa keessa qulqulleessinaa wanni hin jedhamin hin jirtu. Uummata naannoo keenyaatiif kan waadaa galu ji'a muraasa booda Oromiyaan qulqulleessina. Amma hojiin doofe tabbitti nooftee fi harcaatu diinaa mana tafte. Ganda keessaa fi pookeettii bakka tokko tafte isii qulqulleessaa jira waan ta'eef. Murna kana bakka hedduutti rukutamee jira. Bakka hedduutti booji'amaa jira. Bakka hedduutti du'aa jira. Bakka hedduutti immoo harka kennachaa jira. Yaa'ii idilee 13 barojii tokkoffarra gaafi miseensota paarlama Itoophiyaa irra kaaniif deebii kenne Dr. Abiy Ahmad Ali. Opereeshinii waraana kutaalee biyyattii gargara keessa goon jedheen Oromiyaatti ijoollee marroo dirribaa tan kum tokko lijjeesuun dhuugallee boojiin jechuus addunyaa irra gaa. ኦሮሚያ ክልል ከ1000 ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። Kebbaan gammachuu abbooyyee jiddu galeessaan sanyii nagaasaa ajaja waliigala barata yuunivarsiitii Finfinnee duraanii kumsa dirriba lammeessaa yookaan marroo rajaj fudhachuun waraana akkasiin ijoollee mata cabraa dheeda Oromiyaa hedduu keessatti akka sirkaalii barbadeessinee jedha kana dontaane waraan mootummaan bobbaasan gataa jiraachuu dubbatama. Akkeen qabdu Oromoon gootichi abbaa lafa qabsaa'onni ilmaan sabaa nuu dhibboo ijoolleen WBO. Haalum kanaan duub gabaas waajjir dhimmoota koominikeeshinii godin baale baarrar ganneen sirni gaggeessa qondaal poolisii hawaraan bilisummaa Oromoo galaafat jedhani khalees bakka dhaloota isaan raawwata. Warra khalees gaaf ijoollee teen umni wayyaaneetiin dhiigni sii dhangala rasaas tokko dhukaasini ardh goot mandara ta'ee ilmi keen ka jaalannuuf kabajni Komaander Ziyaad Ahmad nurra nyaata ka jedhu bulchaan godin baale umni shanee balleessuuf caalmaatti akka xiiqiin hojjannuuf ammeenyummaa jaras ifa akka beekam ta'u nutti agarsiise jirjechuun ammallee waraan danqaraa kan gatuuf dhaada. Lix biiftuutii Wallagga Firaan jiddu galeessaa goqota Finfinnee kaab wallooti hanga daanga Keeniyaa cuf keessa loltoota kumaatamaan leenjisa jiraachuun isa ka dubbatam waraanni marroo dirribaa WBO'n jii tokko kan qof keessa dhaanaale lix Oromiyaa torbumni mootummaarra fudhachuun kaampii waraana talaakobsaan dhuugtaatullee barbadeessee jedha. Duulli shani balleessuu dhaadanno mootummaatti baga nagaan dhuftaniif meeshaalee ammayyaa kanuuf gumaachitaniif ulfaadhaan deebi ijoollee foorata mata cibraatii jedhu addunyaan araaroo jechuun irratti argamte waraanni ammallee jabaateet fufe jira. Ilmaan Oromoo tabareentuuf booran irra dhalatti immoo afaan tokko dubbacha sabab siyaasa baraatiin ibiddaan walgatuu jirti jedhu. The OLA claims many victories. Oduu keenya itti aanuun gaazexeessaan OBN damee godina Arsii Nageessoo Galchuu erga magaalaa Asallaatti hidhamee guyyaa sadaffaa isaati. Nageessoon sababa tokko malee waajjira poolisiitti hojiif si barbaanne jechuun waamamuun akka hidhame maatiin OMN itti himanii jiru.
Gaafa sanbata duraa waaree booda sa'aatii 8tti hojiif si barbaannaa jechuun waajjira poolisii aanaa 02tti waamanii turanii kan jedhu miseensi maatii Nageessoo eenyummaan isaa akka himamu hin feene tokko achumaan waajjira gaafa gahu seera jala oolteertaa jedhanii hidhuu isaanii ibsee jira. Achumaanis waaree booda naannoo sa'aatii 10tti gaazexeessaa kana qabanii gara mana jireenyaa isaatti geessuun mana isaa sakatta'uu himan. Poolisiin mana yeroo sakatta'utti ajaja mana murtii akka hin qabne himee jira. Namni kun hanga guyyaa kanaatti mana murtiittis hin dhiyaanne. Nageessoon sababa to'atameefis hin beeku jedhu maatiin. Nageessoon armaan dura yakki ittiin shakkames ta'e yeroon himatame hin turre kan jedhan maatii fi waahillan isaa OMN'tti himan. Miidiyaan inni keessa hojjetu OBN hanga yoonaa hidhamuu gaazexeessaa irratti waan jedhe akka hin qabnes ibsanii jiru. Hongeen Afrikaa bahaa daa'imman miliyoona 3.6 ta'an manneen barnootaa irraa hambisuu danda'a jedha dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti jaarmiyaan baraarsa daa'immanii UNICEF. Hunda caalaa immoo barattoonni shamarranii saaxilamummaan isaanii olaanaa akka ta'e ibsee jira. Balaan hongee kun biyyoota Afrikaa bahaa keessatti dhaloota dhabsiisuu danda'a jedhamee jira. Biyyoota akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaatti miliyoononni sababa hanqina nyaataatiin muddama jabaa keessa jiru. Abrahaam Birruu. Daa'imman baha Afrikaa miliyoona 3.5 manneen barnootaa keessaa harca'uu akka danda'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii raagee ture. Kun immoo dhaloota tokko dhabuudha jedha UN. UNICEF tibbana akka akeekkachiisetti immoo biyyoota Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti daa'imman miliyoona 3.6 hongee hordofee beelaa fi bukkaatii dhufuun barnoota isaanii addaan kutuu danda'u. Haala muddaa naannawaa kanatti dhalteen lakkoofsi kun ji'oota 6 dura miliyoona 1.1 ture irraa dachaa 3 guddachuu eera UNICEF. Roobni waqtiiwwan roobaa afran darban jiraachuu dhabuun maatii baay'ee balaarra buusee jira. Daa'imman hedduun hanqina nyaataan dhumanii jiru. Maatiin baay'een immoo qe'ee isaanii dhiisanii godaananii jiru. Baha Afrikaatti balaa hongee kana dabalatee balaawwan kan birootiin daa'imman miliyoona 15tu barnoota addaan kutee jira jedha Abiyaan Jaangiraanaa. Gorsaan dhibba barnootaa bahaa fi kibba Afrikaa kan UNICEF. Yaaddoon jiru daa'imman miliyoona 3.6 maatii isaanii sababa hongeen buqqaan hordofanii buqqa'uun barnoota dhaabuu maluu kan jedhudha jedhu qondaalli UNICEF kun. Barsiisonnii fi rogeeyyiin biyya Somaalilaand haalli akkanaa ammumaa mul'achaa jiraachuu himuu jedhan. Barattoonni beelaan daree keessaa hafaa jiru. Irra caalaan isaanii immoo barattoota shamarraniitii jedhan. Yeroo beelaa hundaa ol saaxilamoon dubartootaa jetti. Daayirektarri Pilaan Intarnaashinaal Saadiyaa Aliin. Baay'ee nama yaaddeessa. Barnoonni dhala namaatiif akka qaamaa, qorqalbii fi hubannooti. Shamarran mana barnootaa keessaa harca'uun nama aarsa. Kun mul'ata isaanii miidha. Shamarran barnoota dhaabuun mirga isaanii dhabuudha jetti Saadiyaa Aliin. Gaa'illi umurii maleellee yeroo hongee fi balaawwan uumamaa akkanaa akka hammaatu ni himama baha Afrikaa keessatti. Jaangiraanaan akka jedhanitti sababa balaawwan COVID-19 asiin dura uumanii dabalatee shamarran mana barnootaatti harca'an mataan isaanii carraan mana barnootaatti deebi'uu isaanii xiqqaadha. Sababni isaas gariin heerumanii jiru, gariin ulfaanii jiru, gariin isaanii immoo dhiibbaa koorniyaatiif saaxilamanii jiru. Hongee kana boodas waan wal fakkaatan tilmaamaa jedhan. Ergaan ani addunyaaf qabu waan ni humna qabu akka barnootaa shamarran jala dabruun dhaloota dhabuudha jetti Saadiyaan. Kun dhaloota ittaanu gatii kaffalchiisallee jetti. Akka raaga UNICEF kanatti Keeniyaatti barattoonni miliyoona 1.57, Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 1.14, Somaaliyaa fi Somaalilaanditti immoo barattoonni 900 sababa hongee kanaan barnoota addaan kutuu malu. Oduu keenya xumuraatiin pirezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon waraanni Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin falan argatu taanaan gaanfa Afrikaa gaaga'uu danda'a jedhan. Ruutoon gaaffii fi deebii miidiyaa France 24 jedhamu waliin taasisaniin Itoophiyaan biyya ollaa Keeniyaa ta'uu isheetiin nageenyi ishee nuufis yaaddoo uumee jira jedhu. Kanaaf dhimmicha karaa nagaatiin akka furmaata argatuuf jaarsummaa gamtaan Afrikaa godhaa jiru deeggaruun cinatti Pirezidantii duraanii Uhuru Kenyaata waliin hojjechaa jiraachuus himanii jiru. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima. Because that war is costing
humankind. Kolobaan guyyaa 13 torbaan lamaan dur magaal Naayiroobii tabba gada Keeniyaa ta'uun kakuu haseen pirezidaantiin Keeniyaa haaraa Wiiliyaam Samoei Ruuto rakkoo waraana ta Itoophiyaa kee jirtu mariin fal argachuu baannaan gaafii Afrikaatu jeeqamuu danda'a jechuun dhaame. Maarii dhaabbat biyyoota gamtoomanii kan Niiwoorkii godhamaa turte irratti hirmaachuuf Ameerikaa kaimala bulchaan gan 55 kun Samoei Ruuto gaafiif deebii miidiyaa Paaris France 24 waliin godheennuuf Itoophiyaan ollawaan taateef rakkoon jaran unanqati jechuun isa addunyaa mamsiif nuuf Itoophiyaan ollaa deebanu guddayyoolle gaaf Afrikaa kan keessan ulamaani bobbaas waraanni amdeemuu jiru kun biyyatti qofa don taane gaaf Afrikaa kanayyuu gaaga'uu danda'a kanaaf akka nageenni bujabaanne dhiibba godhu qabni jechuun addunyaatti dhimma waraan Itoophiyaa kanaanno waggoottan lamaatiif deemuu jira kanaan duub ergama adda gamta Afrikaa Obasanjoo pirezidaantii Afrikaa Kibba Siriil Ramaphosaatiif muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin mari'achuu ka dubbatu dureen keenya kawaanzaaku dubbiin Finfinnee tun qawweef taankiina don taane haasawaan fal argachuu qabdi jechuun akeekaji. Because that's our neighborhood. Whatever happens in Ethiopia gets to Kenya. Itoophiyaan jeeqamte Keeniyaan naga ta'uu hin dandeessu. Kanaaf mariin haqaaf dhugarratti hundooftu godhamuu qabdi. Gamtaan Afrikaa akkwaan kan milkeessuun labdii guutuu qab jechuun dubbata. Hojii nageenya ammaan dur Itoophiyaa keessatti hojjechaa tureen pirezidaantii duraanii Uhuru Keenyaataa hajaj gameessi gan 55 rakkoon Itoophiyaaf biyyoottan akka Democratic Republic Congo fakee jirtu akka fal argattuuf pirezidaantii duraanii alaqa Uhuru Keenyaataa waliin hojjechuun isaan yaadata. Uhuru mari araara qabiyyootan kan keessa godhamtu uummata Keeniyaa bakka bu'uun akka gaggeessuuf waliigalee jira. Armirraduu mootummaan kii qarqaarsi barbaachisuuf cuf pirezidaantii duraanii kanaaf in godjechuun guyyaa lichoo bulchiis Keeniyaa fudhate qawaada seen. And I want to thank you, Your Excellency, for graciously agreeing to support us and to help me. Daawwattoota himannaa dunii har'aaf qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif galatooma.